Finnisni maalii sababa maaliin dhufaa dawaansaa yookaan qorichisaa maalii akkasumas immoo finnisa sana maaltu nutti caalchisuu danda'a isaan jedhuun sanitti hima dhaggeeffadha. Akkam jirtu lammiikoo nagaa keessanii Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee dhaga'uu barbaaddu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Har'ammoo finnisni maalii sababa maaliin dhufaa wantoota akkamiitu finnisa sana nutti caalchisaa yaaliinsaa yookaan dawaansaa qorichisaa maalii isaan jedhuun sanitti hima daqiiqaa muraasaaf na dhaggeeffadha. Finnisni yookaan akniin gosa dhibee gogaa keessaatii isa tokko kan ta'edha. Egaa finnisni yookaan akniin kuni umrii dargaggummaa irratti eegala haa ta'u malee umrii kamirratti iyyuu argamuu danda'a jechuudha. Umrii guddaas umrii dargaggummaa irrattis argamuu danda'a. Egaa finnisni kuni naannoo fuulaa, mormaa, naannoo laphee gara olii dugdaa irratti argamuu danda'a. Sababiin isaas naannoo kanarratti sebaceous gland kan jedhamutu waan baay'atuuf. Sebaceous glandiin kun maal godhaa? Oil yookaan waz iddoo kanarratti baay'inaan waan oomishamuufdha. Qaamawwan fuula, morma, dugdaa fi laphee gara olii irratti kan argamu jechuudha. Egaa aknii yookaan finnisni gosa adda addaatu jira. Inni tokkoffaan comedones kan jennudha. Kunis blackhead, whitehead kan jennudha. Akka suuraa kanarratti argaa jirtanii jechuudha. Blackhead, whitehead kan jennudha. Inni lammaffaan papules, pustules kan jennudha. Akka suuraa kanarratti argaa jirtanna. Inni dhumaan immoo nodular cystic acne kan jennudha. Kuni finnisa gosa hamaa isa jedhamudha. Akka suuraa kanarratti argaa jirtanii jechuudha. Amma immoo finnisa sana maaltu fidaa? Finnisa sanaa fi maaltu nama saaxiluu danda'a? Isaan jedhuun sanitti hima dhadhagaa. Inni tokkoffaan yeroo oiliin baay'atu yookaan immoo wazii isa jennu jechuudha. Yookaan waan akka zeetaa baay'atu jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko irratti fuulli isaanii baay'ee oiliidha yookaan immoo nama zeeta dibatee fakkaata jechuudha. Sababa kanaaf finnisni uumamuu danda'a. Egaa kuni kan uumamu yeroo baay'ee hormooniin androgen jedhamu yeroo baay'atu. Hormooniin kun maal godhaa? Oilii kana baay'isee oomishuudhaan akka finnisni uumamu godhaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo baakteeriyaan gogaa keenya irra jiru garmalee baay'ee yeroo wal horuudhaan inflameeshinii adda addaa uumu jechuudha. Normaalii baakteeriyaan muraasni ta'e gogaa keenya irra jira. Garuu immoo inflameeshinii uumuudhaan finnisni akka jiraatu gochuu danda'a. Yookaan immoo porclog isa jennu jechuudha. Normaalii qaawwii xixiqqoon jira. Garuu immoo yeroo qaawwii sun cufamu finnisa nutti fiduu danda'a jechuudha. Karaa kanaan finnisni uumama. Amma immoo yaaliinsaa yookaan immoo qorichisaa maalii isaan jedhuun sanitti hima. Inni tokkoffaan kan oilii sana hir'isu yookaan immoo waan akka zeeta sana kan hir'isu. Qorichi isa taargeet godhuu nu barbaachisa. Sila maaliin saniin jedhee sababni finnisni itti dhufu keessaa inni tokko oil production yeroo jiraatu yeroo oiliin yookaan wazii kan jennu suni yeroo baay'atuun saniin jedhe. Kanaaf qorichi kanaaf tajaajilu fakkeenyaaf kan akka niacinamide jedhamu fa'a osoo fayyadamnee gaariidha. Inni lammaffaan immoo maaliin jedhee sila qaawwii xixiqqoon gogaa keenya irra jiran yeroo cufaman yookaan immoo porclog kan jennu jechuudha. Yeroo qaawwii xixiqqoon sun cufamu qaawwa sana banuu nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf qorichawwan akka retinoid, salicylic acid, glycolic acid fa'a nu fayyadu. Yeroo akkasii nu fayyadu. Inni sadaffaan immoo baakteeriyaa gogaa keenya irratti baay'ee wal horii jiru sana kan maaneej nu godhu, kan taargeet godhu nu barbaachisa. Sila maaliin jedhee baakteeriyaan normaalii gogaa keenya irra jira. Garuu immoo baakteeriyaan gogaa keenya irra jiru baay'ee wal horuudhaan inflameeshinii adda addaa yoo uumu finnisaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf qorichi baakteeriyaa kana taargeet godhu fakkeenyaaf kan akka benzoyl peroxide dabalataan immoo qorichawwan akka azelaic acid, salicylic acid, glycolic acid kan jedhaman hamma ta'e baakteeriyaa kana balleessuuf ni gargaara. Inni dhumaan immoo maaliin jedhee baakteeriyaan kun yeroo jiraatu inflameeshinii uuma. Inflameeshinii kana immoo taargeet gochuudhaaf kan gargaaranii qorichawwan akka retinoid. Mana keessatti immoo irdii fi damma. Irdiinis anti-inflaamaatooriidha, dammis anti-inflaamaatooriidha. Irdiif damma walitti maktanii dibachuudhaan inflameeshinii sana taargeet gochuu dandeessu jechuudha. Karaa kanaan finnisa keessan hir'isuu dandeessu, amma danda'ame balleessuu dandeessu jechuudha. Amma immoo finnisa sana maaltu exacerbate godha yookaan immoo finnisni suni akka itti caalu maaltu godha isaan jedhuun sanitti hima. Tokkoffaa irratti akkuma beekamu aduun dhibee gogaa kamiyyuu akka itti caalu godha, exacerbate godha. Kanaaf hamma danda'ame aduurraa of eeggachuun sin barbaachisa. Inni lammaffaan immoo dehydration yookaan immoo bishaan gahaa hin dhugdan taanaan. Inni sadaffaan cinqii yookaan stressii yookaan immoo dhiphachuu sanitti baay'ata taanaan kun finnisni akka itti caalu gochuu danda'a.
Inni kan qorichawwan tokko fakkeenyaa fi qorichawwan akka progesterone only pills kan jedhamanii qoricha akka ulfin uumamne gochuuf gargaaru jechuudha. Isa fudhattu taanaan finisni akkasanitti caalu gochuu danda'a. Inni kan immoo qoricha akka steroid jedhamu kana yoo fudhattu ta'e finisni suni garmalee sanitti caalaa jechuudha. Inni dhumaan immoo tuttuqu taanaan finisni suni sanitti caalaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu? Faallaasaa gochuu qabdu. Finisni sun akkasanitti hin caalle finisa sana manage gochuuf control gochuuf faallaasaa gochuu qabdu. Aduurraatii amma danda'ame of eeggachuun sin barbaachisa. Saaniskiriinii fayyadamuudhaan saaniskiriiniin namoota finisa qabaniif mijaa'aa kan ta'e jiru. Isaan keessaa tokko filachuudhaan fayyadamu yookaan immoo dibaabis ta'uu danda'a waan adda addaadhaan aduurraatii amma danda'ame of eeggachuun sin barbaachisa. Hydration sin barbaachisa. Bishaan gahaa dhuguun sin barbaachisa. Inni sadaffaan immoo cinqii stressii sana yookaan immoo dhiphachuu sana manage gochuu qabdu, hirriba gahaa rafuu qabdu. Inni kan qoricha sanitti sana qoricha progesterone only pills kan jedhamu sana steroidii sana fa'aa fudhachaa jirtu taanaan ogeessa fayyaa keessaa wajjin mari'achuudhaan qorichi sun akkasanii jijjiiramu hamma danda'ame furmaata isaa argachuu dandeessu. Inni kan immoo hin tuttuquu dhaabaa sanitti maan jira hin tuttuqinaa tuttuquuni finisni suni garmalee akka itti caalu godha waan ta'eef amma dandeessan siniin gorsaa finisa sana tuttuqinaa. Waan dhaggeeffataniif galatooma.